بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبجمتوتا جلاتمتوتا داوتوتا SCB show kuni kopi khenya khanguya qaqabne siniriya neda warronni kopi khana daawata jirtan hundi keessanu baka jirtan nageena bismira hajiratu rizqi ballo jiru gari jirenya hayatu tayyiba sana hajirachisu bakka isin jirtanit umri irtu dini fi dunya dan isinha badasu kan biyya ambaa keessa facaatanii argamtan gabrummaa biyya Oromaa sirraa guutee biyya teessan Oromiyaa bal'oo keessatti nagaan riskii isinii kanneen isin hagalchu. Har'a namni tokko nama akkamtu gaarii dalagaa, namni akkamtu nama bada waan badduu dalagaa, nama akkamtu shira dalagaa, nama akkamtu gartee haqa dalagaa waan jiru waliin ilaalla. Hanga dhumatti nu hordofa wantoota daqiiqaa shaniin caala keessatti inshaallah irraa dubbanna. Ilmi namaa kuni sadii jetti hayyoonni keenya yeroo irraa dubbatan ilma namaa kana bakka sadii qoodan. Tokko nama biyyaaf jiruu jaan, tokko immoo nama biyyaaf jiru, tokko lama nama biyyatti jiru, tokko nama biyyaaf jiru, lama nama biyyatti jiru, sadii nama gartee biyya jiru. Hayyoonni ilma namaa kana bakka sadeen kana qoodan. Nama biyyaaf jiru jechuun goota nama, hayyuu nama, qaroo nama, nama diinagdeen, siyaasaadhaan, barnootaan, hayyummaadhaan biyya kana utubee qabee deemuun dippiloomaasummaadhaan kallattuma kamiinuu inni ilaalchi isaa yaanni isaa tarsiimoon isaadha biyya ijaaru, tokkoomsu, hawaasa walitti fidu, ijaaree hawaasni kun maalummaa isaa beekee akka jiraatu nama taasisuutu nama biyyaaf jiru jaama jechuudha. Nama biyyatti jiru jechuun kan hawaasa diigu, kan gandaaf ganda walitti buusu, kan olola walii gad oofu, kan obboleessa obboleetti wal nyaachisu, kan amantii keessa seenee amantii walitti buusu, kan amantii lamaa fidee walitti nequ. Amala munaafiqummaa kan qabu, kan amaanaa namaa nyaatu, kan gantummaa hojjetu, kan sibira taa'ee si wajji haasawee deemee si basaasu, kan shira sirratti hojjetu, kan yoo ati nama kiyyettee fitti qabdee diina sitti ta'u. Namni kun nama biyyatti jiruu jechuudha. Keessafuu nama mootummaa zaalimaa wajjin harka niqatee ummata man hidhatti guuru, kan nama basaasu, kan yoo xiqqashuma takka manuma nyaataa ol neqan takka ammoo waan xiqqoo takkatti kannan inni akka waan nama waan guddaa argatee kunko akkana jeetuma deemee nama basaasuu qofa. Ganda lamaan fi ganda lamaa walitti nequ, biyyaa fi biyya walitti buusu, saba lama walitti buusu, kuni nama biyyatti jiru jaama jechuudha. Nama biyya jiru jechuun hawaasa homaa waa takka keessa hin jirre jechuudha. Kan diinagdeedhaan homaa faayidaa hin qabne, barnootaan faayidaa hin qabne, siyaasaan faayidaa hin qabne, nama bakka namummaa taheetuma numa deemutu nama biyya jiru jaama jechuudha. Kanaaf har'aan tana namni maaliif gantummaa hojjeta? Namni maaliif amanamummaan isarraa fuudhamti? Namni maaliif amaanaa diiga? Namni maaliif kaayyoo isaa jijjiira? Waan jooliin ilaalla inshaallah obboleewwan kiyya. Ilmi namaa kun keessa namaa kana Rabbi qofaatu beeka. Namni beekuu hin danda'u. Nama ati akka malee amanteetti dhiyaattu faatu kan yeroo baay'ee si ganu garta. Kan yeroo baay'ee wanta silaa isarraa eegdu san kan isarraa dhabdu garta. Akkuma amma ijaan argaa jirru shaashaan TV Nuural Hudaa irratti miidiyaan Nuural Hudaa akka yeroo ammaa rakkoo keessa seene maxxansanii ture warri miidiyaadha. Miidiyaan Nuural Hudaa maaliif rakkoo keessa seene? Sababni rakkoo keessa diinagdee dhabe moo? Hayyoota dhabe moo? Nama waa beeku nama waan kana sossoosu dhabe moo? Maali rakkinni isaa? Maaliif rakkoo keessa seene miidiyaan tumsa barbaada? Maaliif du'aa'ii hayyoota islaamaa irra barbaada? Kanaaf obboleewwan keenya akkuma beekamu miidiyaan Nuural Hudaa kan qabeenya isaa diinagdeedhaan utubee qabee kan deemuun jaarmaa sumayyootaa fi bilaalotaati. Jaarmaa sumayyootaa fi bilaalotaa jechuun ilmaanuma gartee
warri biyya jiru gama biyya arabaa ergate jireenya ofii kana ofirraa jijjiiruudhaaf biyyaa baheetu walitti dhufee wal ijaaree tokkoomee diinagdee isaa walitti qabatee ummata islaamaa kana tajaajila jedhee miidiyaa kana gadi dhaabe. Ummanni kun jechuun ummata jiruu ofii jijjiiruu biyyaa bahe. Isaan gaafa biyyaa baan jiruu ofii jijjiirra jaaniiti diinagdeedha horanna jaanii biyyaa baan malee diiniin badhaannet ummata islaamaa kana faayidaa buusna jedhee namni kaayeffatee biyyaa bahe hin jiru. Laakiin immoo biyyaa bahanii jiruu biyyi ambaa keessa jirtu akkaataa addunyaan keessa jirtu eega adda baafatan nuti maali? Nuti akka saba Oromootti akka ummata islaamaa tokkotti gaheen nuti bahaa jirru maali? Waan ji'uun walitti dhufan jechuudha. Tokko barnoota irra walitti dhufanii barnoota isaaniitiin baratanii eega barnootaatiin maaltu nurraa barbaachisa? Rakkataa keenya gargaaruun nurraa barbaachisa. Sagalee ummata keenyaa ta'uun nurraa barbaachisa. Sagalee ulamaa'ii keenyaa ta'uun nurraa barbaachisa. Hawaasa keenya bakka hundatti ijaaruun nurraa barbaachisa. Waan ji'uun walitti dhufanii ijaaraman. Ummanni kun walitti dhufee diinagdee isaa walii fidatee xiqqoo qabu walii buufatee miidiyaa ijaa fi gurra ummataa ta'e soora qalbii muslimaa gadi dhaabe. Ilmi namaa kun biyyoota adda addaa keessa jira. Kun Kuwait jira, kun Dubaay jira, kun Ooman jira, kun Baareen jira, kun Saudi Arabiyaa jira, kun biyyoota Awurooppaa keessa jira, kun Afrikaa keessa jira. Ummanni kun walitti dhufee seera ittiin miidiyaa kana bulfatu lafa kaawwatee seera ittiin jaarmayni kun lafa kaaween miidiyaan kun bula. Hoggansa jaarmayni lafa kaaween miidiyaan kun bula. Caasaa jaarmayni kun lafa kaawwatee tarkaanfatama. Kana ilma namaati namni wal dura akkaataa itti sochii qabu namni nama bakka buufatee waan hojjeta beekamaadha kun. Garuu bakka namoonni jaarmayni bakka buufate kan hooda miidiyaa kana nuu sossoosa qabeenya jaarmiyaa kana amaanaa isinitti haa ta'u jaamee itti kenname yeroo amma amaanaa san gatanii qabeenya dhabne jaarmayni maallaqa akkatti qaba jaarmayni sumayyoota bilaalota qabeetii miti. Sababni miidiyaan qilleensa irraa bu'uu deemu maali? Sababni miidiyaan du'aa'ii hayyoota barbaaduuf maali? Rakkinni isa mudate maali? Diinagdee dhabne rakkoo namni fedhii lubbuu ofii jala deemu jecha rakkoo namni nafsiyyaa ofii qabuu dadhabuutiif jecha miidiyaan kun yeroo amman tana qilleensa irraa bu'uu deema jechuudha. Kabajamtoota jaallatamtoota keenya gariin nama miidiyaan yeroo qilleensa irraa bu'uuf deema jaan waan qabeenya labeetti fakkaata. Qabeenya miidiyaa qabuutu nama dhuunfaatiin rakkoo keessa seena jechuudha. Ilmi namaa kun beekamaadha. Nama isa bakka bu'u tokko haayatu waanuma jiraati. Gaafa namni bakka si haate amaanaa nama sanii san hanga namni sun amaanaa tiyyanaa kanne kabajamoo amaanaa kiyyanaa deebisiin jetti amaanaa nama sanii san qabuun dirqama ta'a. Amaanaa nama sanii san fuutee fedhii dhuunfaa keetiitiif nama biraatti barbaaduun gantummaa jedhamaa jechuudha. Haayinummaa akkasiisantu jaarmaa irra mudatee miidiyaan qilleensa irraa bu'uu deema jedha. Kabajamoota jaallatamtoota keenya rakkoon biraan jiru. Warri bara 2016 bara 2015 jaarmayni mindeessee biyyatti isa galche. Kan hanga guyyaa har'aan tanatti mindaa nyaataa jiru. Hangalata jaarmee kanaaf silaa galchuun isarraa malu gantummaadhaan jaarmee kanaaf kabajaa jaarmee kanaadhaa gantummaadhaan deebiseef silaa jaarmee kanaaf gahee guddaa kan inni taphachuu qabu kana caalaa bu'aa jaarmee kanaaf kan buusuu qabu miidiyaa kana utubee deemuun inni kan danda'u akka miidiyaan qilleensa irraa bu'u taasise jechuudha namni kun. Obboleessa keenya bara 2015 gaafa biyya Arabaa keessatti Arabni saree isatti qale. Beekaa diddanii waan garaa jiru garaa nu baasan kabajamtoota keenya. Diddanii waan garaa qabnu gan nu baasisiisu jirtan isinitti gadhoofna yoo barbaadan. Obboleessa keenya Abu Mu'aaz Hasan nama Hasan beekamu yookaan immoo Abu Umar Abu Sultaan na fakkaata. Bara 2015 keessa gaafa biyyatti galuu deemu Arabni
qullaa biyyatti gaafa sagalchuu deemu jaarmee sumayyoota biraata yeroo san keessatti maallaqa yeroo sanii qaalii san keessatti riyaala 5,000 bilchootti baasee biyyatti sagalchi. Nama santu har'aan tana miidiyaa Nuural Hudaa sakaalee akka inni qilleensa irraa buutaa isa. Qabeenya isaadhaa caasaa ijaaratanii jechuudha. Obboleessa keenya Abu Mu'aaz jazaa san irraanfatte. Jazaa san Rabbi si irraanfachiise irraan tana. Jazaa jaarmanni sibira dhaabbatee silaa qullaa kofoo malee biyya galuudha kee biyya si galchee uffisee biyya si galcheetu har'a miidiyaa kan akka ati sakaatu si taasise. Jazaan ni turti malee yeroo ammaan tanaa ni deebiti inshaallah. Garuu ati har'aan tana akkana hojjette miidiyaan abadan namni miidiyaa Nuural Hudaatiin qilleensa irraa buusa jee ofiif Rabbi qilleensa addunyaa irraa isa buusa malee waa takka hin ta'u. Namni miidiyaa Nuural Hudaatiin qilleensa irraa buusa jee Rabbiin hayaata isaati isa dammara malee jiruu isaati hawaasa keessatti Rabbi isa xiqqeessa malee namni waan takka fiduu danda'u hin jiru. Jirra miidiyaadhaaf jaalattanii jibbitanii miidiyaadhaaf jirra wareega lubbuutti kafallanuti. Alhamdulillah hawaasa bal'aa qabna. Hawaasa jaarmaa sumayyoota bilaata Rabbi umurii isaan haa dheeressu. Hawaasa kumaatama lakkaa'amuu qabna. Isin nama 3 fi 4 wal ijaare kanaa miti. Akaawwantii teessan irratti horii galfattanii miidiyaa qilleensa irraa buusuu barbaaddanis rakkoon hin jiru. Isinuma Rabbi qilleensa irraa isin buusuu ta'a. Hawaasa keessatti Rabbi isin ajeessuu ta'a. Amanummaa gana hawaasa keessa qabdan hortee teessa Rabbi salphisuudha ta'a. Jiruu addunyaatti Rabbi isin gartee kasaarsuudha ta'a. Feetan addunyaa san illimiin seena. Illimiin seena addunyaa barbaadde fudhadhu. Obboleessa keenya Sayfaddiin bara 2016 gaafa biyya si galchan deemi qabeenya jaarmaya kana bu'aa buusi ummata islaamatiin fuuldura ittiin waan guddaa hojjannaa jennee gaafa biyya si galchinu san waadaa sikkaninee si galchine. Manguddoodhaa miti gaafa san kan amaanaa sikkanne. Manguddoo ati irra ganda keessan fiidu kanaa miti. Manguddoo ati shaayii hoteela geessitee obaastuu miti. Manguddoo ati shaayii aananii obaastuu ati kaatee xibsii nyaachistee shira miidiyaa irratti ittiin xaxxu kanaa miti yaa. Kanaa miti jaarmee nama sikkanne. Jaarmee ati irraan tana waakkatti kana kabajaa irraa fuute kanaatu kabajaa si godhee biyya si galchee. Kanaatu jiruu tanti hagga ilaa guyyaa antatti teessisee mindaa si nyaachisu jira. Beekumsa qabaatteetii miti ati. Waa dippiloomaa fi digirii qabaattee barnoota keetiin bakka san teessetii miti. Deemi hawaasa kana hanga bakka kana utubaa jabaa qabaannutti nuu qabii nuu deemin jennee bakka si kaanne. Har'a immoo kabajaa ofirraa fuutee uf salphiste. Garuu salphatuuf teessa jiruu tantee guutuu keessatti. Ummata Oromoodhaa keessatti salphatu teessa. Mee qabeenyi Nuural Hudaa firiin takka mee kallattii biratti fedhii dhuunfaa teetitii miti hara tokkotti mee haa sharafamtu. Abbaan fedhe qabeenya Nuural Hudaa kallattii fedhatti na sharafa abbaan jee mee dandee haa sharafu. Dandee haa sharafu. Yoo isin kasaaraa jiruu teessan guutuu keessan baane keessan galle ni gartan. Kasaaraa jiruu teessan keessan baane keessa yoo isin hin galle ni gartan. Qabeenya eenyuti? Hurkaa namaati. Hurkaa namni akkatti madbaqa Arabaa keessa dhaabbatee fide. Hurkaa bilaalonni keenya re'ee Arabaa jala dhaabbatanii fidanii bar. Mazraa Arabaa keessa dhaabbatee timaantiin guuree kamudhiin isa citte. Oobba keessa dhaabbatee hurkaa isaa duguggateeti bar. Qabeenya bifa kanaan ummata islaamaa ijaaruudhaaf isin kanname sinaat akkatti salphina ummata keessanirraa fuutara. Garuu addunyaa akira salphachuudhaaf teessan. Obboleessa keenya Abuu Zayfa itti gaafatamaa PLC arra gaafa PLC'n ijaaramu san amanamummaadhaan isin kanname. Qaama keenya isin amanna isin jaalanna jenne nu wajjii waan kana gartee asiin geessanii kabajaatu isin mala bakkitoo kana namni maluun isinuma jennee isin kannin. Garuu edaan isin hanguma akaawwantii san gubbatti horiin bu'ee miidiyaa Nuural Hudaa bara 2018 ji'a 8ffaa guyyaa 10 takkaa qilleensa rabbe. Kan hayyamni miidiyaa Nuural Hudaadhaa gad kenname ji'a 10 takkaa ji'a 8ffaa guyyaa 10 takkaati. Miidiyaan kun amata lama amata 3 guunne jechuudha. Gana baatii 8ffaa tana guyyaa 10 takkaatti amata isaa guute.
Arra guyyaan kudha sagal digdama jirna fakkaate. Arra ama sadii guutee guyyaa muraasa bira jira. PLC'n eega ijaaramee reefu amata lamaa amma gaana fakkaate. Edaan duris akkaatuma qabeenyi jaarmiyaa kun isin harkatti galee tooftuma gartee nama gaarii taatanii nama diiniif quuqamu taatanii nama saba kana gartee kaayyoo qabu nama diin kanaaf kaayyoo qabu nama ummata islaamaa kana ijaaruudhaaf dhaabbatu fakkaattaniiti nu seentanii akka nuti amaanaa kana isin kan nu taasiftan malee isin keessi keessan edaan dukkana nuti nama keessi isaa ifa kaayyoon isaa ifa diinii kanaaf dhaabbatu isin seene bara nama arraan tana jaarmiyaa islaamaa guddaa kana diigu isin seene wallahi nama jaarmiyaa islaamaa walitti dhufe utubee kallattii kamiinuu uraan akka ittiin argamne taasisu isin seene malee nama kaayyoo ofiitiif jecha fedhii ofiitiif jecha lubbuu ofiitiif jecha akkaatuma diinagdeen harka isaa seentuuf jecha hawaasa islaamaa bal'aa kan adda facaasu isin seene nama miidiyaa ummanni hawaasa kaaba fi kibbatti jaalatu kabaju kana nama diigu isin seene garuu ni diigamtan guyyaa rabbi isin diigu jira guyyaa rabbi hawaasa keessatti isin salphisu jira ammaan tanaa isin quba qabna salphattanii jirtanii manguddoo isin baafnee isin dadhabnee manguddoo isin abaartee isin salphistee isin biraa kaate waa'ee keessanii odeeffannee jirra namni waa'ee jara kanaa odeeffatuu feetan barsiisaa yuunivarsiitii Haramayaadhaa Sheennuuruu gaafadha Abu Zeyfaa Shesefaddiin Abu Mu'az Umar barbaadatan Sheennuuruu gaafadha Sheekh Abdusalaam daa'ii beekamaa biyyi teenya qabdu Sheekh Abdusalaam gaafadha waa'ee isaanii bal'inaan isin ibsanii bilbilaa gaafadha ummata kabajaan qabne ta'u ummata salphina qabu ta'u ummata salphoo hayyuu islaamaa salphisan manguddoo islaamaa salphisan ulamaa islaamaa salphise ummanni kun kabajaa irraa fuudhan ummata hawaasa keessatti kabajaa qabu kabajaa irraa fuudhan ummata biyya bulchuu kabajaa irraa fuudhan ummata ummanni jala yaa'u kabajaa irraa ofiif kabajaan qabne waan ta'aniif jiruu isaanii keessatti rabbi kabajaa isaan irraa fuudhu ta'a insha Allahu ta'ala ummanni har'aan tana isin dhiiga bochiftan kun dhiiga bochaniiti ummanni kun isin qofuu ta'a miseensi jaarmaa sumayyoota bilaalota hawaasni jaarmaa sum hoggantoonni jaarmaa sumayyoota bilaalota kan har'aan tana isin qalbii cabsitan kun guyyaa isin qalbii cabsitan isin arguudha guyyaa isin kaayyoo ummata islaamaa diigdan kana isin kaayyoon keessan diigame jaarmeenni isin arguudhaaf ta'a insha Allah ta'ala kabajamtoota jaartumtoota keenya ifama miira keessa seeneetiin waa baay'ee asoo jira maaliif nama tokko kan kabajaa qabdu amaanaa eegeetteeti yaaddu gaafa gartee bakka ati yaannetti argame dhugaa bakka keessaa barbaachisan yeroo dhabde nama amanamaa jetteeti yaaddu gaafa amantummaa irraa dhabde qalbiin tante bakka sanii gizee dhabde miira keessa nama gala kanaafin sagalee isin tolfuudee dhiifama naaf godha eega akkuma beekamu dhimma miidiyaa Nuura Hudaa irratti manguddoowwan yoo xiqqaate marraa digdamaa ol ta'an hanga dhumatti illee dadhabanii namoonni gariin keessan walitti dubbattanii nama isaanii ittiin horatanii horteen qabu jarri nama zarii qabu miti osoo zarii qabaatanii zariin isaanii as baateeti ummata dhaabaa jaan namni ulamaa hin dhageenye ummata zarii qabu miti namni zarii qabu yoom qabeenya hawaasa islaamaa nyaata boo ummata isaanii uf duba yaadata zarii isaa uf duba yaadata zariin isaadha nama diinii qabu keessa jiraachuun mala nama amaanaa islaamaa eegu keessa jiraachuun mala jira keenya ummanni ummata akkami kun ummata jiruun du'ee bara ummata rabbiin jiruun ajjeese namni qabeenya hawaasa kan dura nyaate isaa gahee ammallee nuti qabeenya kana bakka itti godha odiitara godha gabaasa isaa nu galcha jennee marraa meeqa dadhabne akka jaarmaa sumayyoota bilaalotatti qabeenya PLC odiitara godha qabeenya Seefaddiin harka jiru bara 2016 irraa eegalee haga irratti isaa harka jiru odiit godhi jennee dadhabne qabeenya lubbuu isaatiin jiraachisaa ture kanumaa bakka itti godhu dhabbe innaayii keessa dabranii maqaa sababa adda addaatiin baasii godhu eegalan jechuudha wanta hin jirre irratti waan akkanatti baasii tooftaa akkasiitiin akaawwantii irraa maallaqa baasanii kuufachuu isaanii ragaa irra qabnaa jechuudha kana qofaa miti ganaa yoo isaan qabeenya bakka deebisuu baatan yoo isaan as bahanii jaarmiyaa sumayyoota fi bilaalota dhiifama gaafachuu baatan yoo isaan as bahanii hoodhaa qabeenya keessan ja'anii bakka deebisuu baatan ganaa zarii isaanii hortee isaanii takka takkaan isinii dhiyeessuu teenya
namoota kun yoo haadha abbaa zarii hortee qabaatan yoo gosa qabaatan yoo lammii qabaatan qabeenya kana bakkatti deebisiisuu qaban jechuudha. Hanga sanitti irratti hojjenna. Kabajamtoota jaatamtoota keenya insha Allah ifama nuuf godha miidiyaa irratti baanee kana dubbatuun eega manguddoon hifattee hayyoonni islaamaa jidduutti baanii hifatanii akka Sheekh Nuuru Sheekh Abdusalaam hayyoota gurguddoo keessa jira Sheekh Mas'uud Arsii irraa Arsii Bahaa irraa Arsii Lixaa irraa Baalee irraa kutaalee kana hunda Adaamaa irraa kutaa kana hundarraa manguddoon itti baatet isaan dadhabdee kanaatu gama jaarmiyaa as fiduun qilleensa irratti ol baasuun nu ga'e malee nuti karaa kamiinuu waan silaa ilmi namaa godhu hunda goonee jirra. Ummanni ummata zarii qabu miti, ummata namummaa qabu miti, ummata kaayyoo gartee isaanii namni beekuu miti. Maali? Laal kana qofa ummanni kaayyoon isaanii. Shaayii labanii dhuguu, shaayii aananii dhuguu, xibsii fi kitfoo maallaqa namaatiin nyaatu kaayyoon isaaniiti. Kana jala saraa beekaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sagalee isinitti ol fuudhaaf ifama nu godha. Viidiyoo kana sheerii godha. Namoota isaan beeku biraan nu ga'a. Yoo nama qabaatan namni isaanii yoo jiraate qabeenya hawaasa islaamaa itti irraa fuudhuu yoo danda'an akka bakka deebisan haa taasisanii nagaa keessa nu jiraadha.